Oduu bal'inaan qaban kan jalqabaatini dhimmi misooma dhimma aadaa dimokiraasii dagaagsuu olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya mirkaneessuu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'uu pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Abdii Shimallis Abdiisaa himani. Miseensonni mana maree waloo paartilee siyaasaa Oromiyaa hojiiwwan misooma mootummaa naannoo Oromiyaan hojjechaa jiru abdachiisaa ta'uu ibsanii jiru. Nageenya waaraa mirkaneessuu irratti xiyyeeffannaan hojjetamuu akka qabullee dubbatanii jiru. Bakka buutonni paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waliin magaalaa Finfinnee galma waajjira pireezidaantiitti mari'atanii jiru. Roobee Abarraa gabaasa dabalataa qabdi. Miseensonni mana maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa hojiiwwan gurguddoo mootummaan hojjechaa jiru. Dinagdee biyya kanaa guddisuu keessatti gahee guddaa kan qabu ta'uu himaniiru. Paartileen siyaasaa kun mana murtii waliigalaa Oromiyaa Poolisi OBN fi erga daawwataniin booda mootummaa naannoo Oromiyaa waliin magaalaa Finfinnee galma waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti mari'ataniiru. Bakka buutonni paartilee siyaasaa marii kanarratti hirmaatanis misoomni godinaalee kanneen keessatti hojjetamaa jiru bakka hundatti babal'achuu akka qabuu fi nageenya irrattis xiyyeeffannaan hojjetamuu akka qabuu fi akkasumas dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan irratti yaadaaf gaaffii qaban kaasaniiru. Wantan ijaan arge kana haaluun barbaadu wanti hojjetamaa jiru kun wanta uummata keenya gitu keessumaa naannoo Oromiyaa wanta Oromiyaa madaalu construction hojjetamaa jiru itti fufu uummata keenya gitaa jedheetaniin yaada koo dabarsa. Finfinneerraa jalqabneet haga godina baadee haga godina Arsii deemnee ilaalleeti waan jiru uummata irra gaafananii waan barbaanne hubannee dhufuun kennaa carraa kana argannee deemuu kennaan baay'ee galata galchinaa. Wanni irratti hojjetamuu qabu. Namni gartee dalagaa misoomaa ka horiin itti dhangala'u. Korrapshiniin akka hin argamnetti tooyatee bu'aan akkanaa yeroo gabaabaa keessatti kwaalitii barbaadamuuf yeroo barbaadamutti argamsiise good governance mirkaneessuu hin dadhabuu amantii jedhuun qaba. There need to be due diligence kana argamsiisa. Commitmentiin gartee leadershipii isa gartee asii arginee itti mirkaanni kun yoo gadi bu'an hin jiru. Namni tajaajiluma kamuu argachuu yoo barbaade bakka korrapshinii itti seenuu qaba. Kun dhaabbachuu qaba hin dandeettanilleedha. Akkuma beekamu biyya tokko keessatti sirni dimokiraatawaa kan bal'achuu danda'u yoo lammiileen nagaadhaan ba'anii galanii paartileen siyaasaa godinaalee fi aanaalee naannichaa kamiyyuu keessatti dhiibbaa tokko malee bilisaan akka socho'an taasisuun yoo danda'amedha. Haala siyaasa mijataa uumuun qabxiilee baay'ee sirna dimokiraasii dagaagsan keessaa isa tokko yoo ta'u adeemsa akkanaa haala mijeessuun immoo itti gaafatamummaa mootummaa naannoo saniiti. Gama keenyaan akka dhaaba siyaasa tokkootti sochiin humnaan fedhii siyaasa galmaan ga'u godhamu kamiyyuu kan hin fudhanne yoo ta'u garuu gara fuulduraattis dantaa biyyaa fi uummataa waliin kan dhaabbannu ta'uusaa shakkii tokko malee kan ibsinu ta'a. Itti gaafatamaan paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa yaadnii fi gaaffiin bakka bu'oota paartilee siyaasaa irraa ka'e sirrii ta'uu himuun wanta jijjiiramni dhufu rakkoon nageenyaa sababa aadaan dimokiraasii hin dagaagneef qaamni jijjiirama mormuu fi jijjiiramicha itti fufsiisuuf carraaqu waan jiruuf kan uumamu ta'us dubbataniiru. Akka biyyaatti waan gargar nu baasu xixiqqoo dhiisnee waan tokkummaa keenya cimsu hedduu qabnu irratti xiyyeeffachuun hojjechuu qabnas jedhan. የሚያግባቡ ነገሮች ብዙ ናቸው። ድርድራችን ከአንዱ ላይ የተሳሰረ ነው፣ ሊለያይ የማይችል ህዝብ ነው። ስለዚህ ልዩነቶች አንዱ ያልሆናል። Wantoonni irratti waliigaluu hedduudha. Tokko tokko irratti kan hidhamedha. Hawaasa adda bahuu danda'u miti. Kanaafuu wantoota adda nu baasan irraa kan tokko nu taasisan ni jiru. Kanarratti hojjechuu qabna. Dogoggora adeemsa seenaa keessatti mul'ate haaloo bahuuf osoo hin taane sirreessuuf irraa barachuu fi fuulduratti waliin tarkaanfachuuf misooma amansiisaa fi sirna dimokiraasii dagaagsuuf hojjechuu qabna. Kanaan alatti diina waloo akka biyyaatti
dhiibbaa nurraan geessuuf yaalu irratti waliin hojjechuu qabna. Aadaa dimokiraasii dagaagsuuf hirmaannaan paartilee siyaasaa akka cimuuf mootummaan cimee ni hojjeta. Misoomnis hanga danda'ametti godinaalee hunda keessatti hojjetamaa kan jiru ta'uu kan eeran obbo Fiqaaduun lammiilee sababa walitti bu'iinsaan qe'ee isaaniirraa buqqa'an qe'eetti deebisuuf akkasumas rakkoo bulchiinsa gaarii furuuf mootummaan xiyyeeffannaatti kennee hojjechaa kan jiru ta'us obbo Fiqaaduun himaniiru. Dhimmi hiyyummaa injifachuu hawaasni waan argachuu malu argatee jireenyi isaa akka fooyya'uu fi aadaan dimokiraasii akka dagaagu olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya mirkaneessuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'uu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himaniiru. Tokkoffaan dhimma misoomaati. Hiyyummaa injifachuu, dubartoofummaa injifachuu uummanni keenya jiru jireenya isaa jijjiiramee addunyaa irratti waan isaaf lola hojjetanii qaban gochuun dhimma jiraachiseeraa jiran. Inni lammaffaan dhimma dimokiraasii. Dimokiraasiin yoo jiraanne misoomas milkaa'uu hin danda'u. Farri dimokiraasiin aadaan duubatti afaan dimokiraasii akka kuucar gochaa jiru yoo hundi irraa buqqaan namni mariidhaan marabbaadhaan walitti kan walii galu waan hundumaa uummanni akka murteessu kan taasisu yoo hin taane baay'ee rakkoo ta'a. Sadaffaan dhimma olaantummaa seeraa kabachiisuu fi dhimma nageenyaati. Olaantummaa seeraa yoo jiraanne homtuu jiraachuu hin danda'u. Seeraalummaan hunda jira. Kanaaf waa hundumtuu seeraaf jimaata eeggee akka deemu olaantummaa seeraa akka kabajamu gochuun nageenya mirkaneessuu dhimma jiraachuuf jiraachuu qaba. Hojiin kun immoo caalatti milkaa'uu kan danda'u mootummaa fi paartileen siyaasaa qindoominaan yoo hojjetan ta'us pirezidaanti Shimallis eeran. Paartileen immoo misooma naannoo keenya keessatti, nageenya naannoo keenya keessatti, ijaarsa dimokiraasii naannichaa keessatti hundi keessanuu qooda fudhachuu qabdu. Kallattii akka qooda fudhatan akka jajjabaatanii deemtan isin jajjabeessuu barbaanna. Paartileen namoota naannoo keenya keessa jiran giddu galeessa godhatanii uummata keenya giddu galeessa godhatanii ijaaramtan uummata keessanii immoo uummata dammaqsuu, uummata ijaaruu, uummata dhimmoota barbaachisan irratti karaa qabsiisuu irratti jabaatanii akka hojjettan asumaan isin jajjabeessuun barbaada. Kana yoo goone joon olaanaa fiduu dandeenya. Rakkoon isin kaartan hanqina dhimma misooma irratti miti yaaduu qaba. Rakkoo xiyyeeffatan jettanii kaaftan dhimma bulchiinsaa dhimma siyaasaa irratti isin kaaftan hundumtuu qaban yeroo waan ta'eef karoora keenya taal keessatti seektaroonni dhimmoota dhimma qaban. Dhimmoota sirreessuu qaban. Seektarri sana dhimma laallatuufis kennanii hiikaa deemnaa. Dhimma nageenyaa wal qabatee gaaffii paartilee siyaasaa irraa ka'eef deebii kennaniin qaamni hidhatee socho'u karaa nagaan akka qabsaa'uuf waamichi walirraa hin cinne taasifamaa jiraachuus obbo Shimallis himaniiru. Olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya mirkaneessuuf mootummaan xiyyeeffannaa addaa kennee hojjechaa akka jirus ibsameera. Komishiniin marii biyyaalessaa marii ajandaa maddisiisuu magaalaa Finfinneetti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'atee jira. Adeemsi ajandaa maddisiisuu rakkoo tokko malee bifa qindaa'aa ta'een geggeeffamaa jiraachuu qaamolee maricha irratti hirmaatan himanii jiru. Badhaasa Wayilee gabaasa dabalataa qaba. Komishiniin marii biyyaalessaa ajandaa marii maddisiisuu magaalaa Finfinnee irratti har'aas qaamolee bakka buutotaa waliin mari'achaa jira. Qaamoleen kunniinis paartilee morkattootaa, waldaalee dhaabbilee adda addaa, jiraattota magaalicha, namoota dhiibbaa uuman, dhaabbilee miti mootummaa fi mootummaa yoo ta'an, qaamoleen kunniinis namoota bakka bu'an shan dhumarratti kan filatan akka ta'es himameera. Qaamoleen bakka buutotaa kunneen marichi fuulduratti Itoophiyaa jabduu ijaaruudhaaf gahee olaanaa qabaachuu dubbatanii ajandaa maddisiisaa jiraachuu himan. Bifa ho'aa ta'een garee gareedhaan qoqqoodamnee ajandaawwan keenya furmaata argachuu qabu jedhu adda baasaa jirra. Kanaaf adeemsisaa yeroo ammaa kana ajandaa kutaawwan hawaasaa garaagaraa ajandaatti bocachaa kan jiruu fi ajandaawwan kana immoo qabannee akka waliigalaatti dhiyeessinaa jechuudha. Ajandaa maddisiisuu kanarratti namoonni baay'een waan jiraniif guruupiin keenya nama 10 qoodameet ajandaa kanarratti mari'ataa jirra jechuudha. Maali rakkoon biyya kana? Carraa kanatti fayyadamuu kan abbaati. Carraan kun dabala argachuu dhiisuu dandeenya ta'a. Carraa arganne kanarratti fayyadamnee garuu wanta nurraa eegamu hundumaa biyyattii kanaaf gumaachuu kan qabnu gumaachuun nurraa eegama jenneeti yaadna. Adeemsi ajandaa maddisiisuutis rakkoo tokko malee fedhii garlamee keessummeessaa jiraachuus dubbatan. Yeroo ajandaa kana sassaabnu qaamni hundumtuu na ilaallata kan jedhuun sodaa tokko malee
kaayyoon isaa inni guddaan biyya ceesisu rakkoo nu qunnamaa jiru kana anatu fura koomishee rakkoo kanaa sanadha furmaatii isaanadha kollektiivlii nudha jechuudha. So kana furuudhaaf sodaa tokko malee harcaatii tokko malee waan itti barbaade waan itti fakkaatu hundi kaasanii kan irratti marataa jirrudha. Adeemsi ifaaf bilisa kan ta'e deemaa jirra. Ajandaa qabannee dhufne hundallee dhiibbaa tokkootiin alatti mirga irratti hundoofne fedhii irratti hundoofne wanta qabanne hundumaa waliin irratti mari'achaa jirra. Adeemsa ajandaa walitti qabuu irratti komiilee kaan furuudha komishinii marii biyyaalessaatti qindeessi qabiinsa komii hojjechaa jiraachuu qindeessaan garichaa obbo Buzunaa Asaffaa himanii marichi haala milkii qabuun adeemaa jiraachuu dubbatan. Guyyaa har'aa kanaa kaasee immoo hanga gaafa 27 ajandaa funaaname saniif kan paartoleen qaamolee seera qabeessaa fidatanii dhufan waliin ta'anii bakka 5tti addaan qoodamanii jiru. Qaama mootummaarraa qaama miti mootummaa hin ta'in fi qaamolee garee 5tti akkasumas namoota bebbeekamoo siyaasan beekamoo ta'an bakka 5tti addaan qoodamanii kutaa hawaasaa kunis bakka tokkotti mari'atuuf danda'e jarreen kunis akkaataa kanaan mari'ataa. Umarratti ajandaa kana walitti fidanii kan Finfinnee ta'u jechuudha. Komishineerri komishinii marii biyyaalessaa obbo Zagayyee Asfaaw hojiin irraa inni guddaan ajandaa maddisiisuudha jedhan. Waan guddaan hojjetamu warri bakka bakkaa dhufe kuni ta'aniiti duraan dursee wannoo wal beekanii erga wal bari'anii booda gartuudhaan ta'aniiti har'a ajandaatu murkamaa ajandaa kana har'a see hogaanoo jedhanii irratti mari'atanii warri gartuu kan ta'e immoo walitti dhufeeti ajandaan warra kana jedhaniiti isaaniin baasanii warra ajandaa baasu san immoo erga baasanii booda ajandaa kana fudhatanii fuulduratti federaal irratti waan godhamus irratti akka argamanii gochaa jirru. Mariin ajandaa walitti qabu komishinii marii biyyaalessaa caamsaa 21 hanga 27 bara 2016tti kan itti fufu akka ta'es himameera.